wanti dubbatamu walii keenya wal cabsu namni seenaa walii galmeessaa deemu malee seenaa wal irratti barreessaa hin deemu. Ani jechuun ragaanaa bahuu danda'u kun obbo Olbaanaa Leellisaa as ta'anii jiru. Isaan jalattan guddadhee Dajanee Xaafaa faayalattan guddadhee nama akkanatti seenaa dabaa hojjetus seenaa hin malle hojjetus miti. Jawaar irratti ragaa bahuu fedhanii liistiin maqaa keenyaa baheetu jira. Isaan keessaa Ashannaafi Alamuu kan jedhu tokko anadha. Ani garuu nama akkasiis miti. Mootummaan ragaa naa bahee na waames hin jiru. Anis ragaa bahuudhaan miti tokko kanumaasiin dhugaa koo isinitti himuufidha. Booriftaan illee guyyaa ragaa sun deemsisu abbaa feetan naa bilbiltanii iddoon jiru qubana qabaachuu dandeessu. Isa kan asuma isinitti dhaammachuufin. Kanarraan kan hafee karaa buraayyuu fudhannee naa deemnu qaama mootummaas ta'ee qaamni biraa namni nutti dubbate hin jiru. Galaanaadhuma fa'aa koree yeroo sana achumatti Paawuloos keessatti uumnee koree yerootu Ambootti haa deemu kan jedhu obboleessi isaa Aftaamuun Isiraa koree yerootu bakka edda namni nutti dubbatu dhabame Amboo deemuu qaba jedhanii fuudhanii baane. Uummanni achumaan akka baaneen eegalee konkolaataa reebaa ture deebuu qaba deemuu qaba jedhee uummanni konkolaataa reebaa ture. Asitti awwaalamuu qaba akka hattuutti maaf reeffa fuutanii deemtan jedhee jechuudha. Konkolaatichuma reeffaa sana keessa jira waan ta'eef jechuudha. Keellaa sannaa keenya uummata nu deebise. Karaa nutti cufee uummanni karaa nutti cufee karaa dabarru dhabnaan duubatti deebinee asii yeroo deebinu poolisii magaalaa Buraayyuu naannaa ganda Gafarsaa Noonnoo Ashwaa Meedaa dhaabbannee Galaanaan konkolaataa keessaa bu'ee jara naayidheen poolisootaan nu gargaara yoo dandeessan dhuguma Oromoodha taatan reeffaa artistii jaalatamaa keenyaa fudhannee akkatti gallu dhabne uummanni nu dabarsuu dide deebisaa nuun jechaa akka Finfinneetti immoo nuun hin deebisne ijoollee nu jalatti dhahaa jira poolisii Finfinnee iyyuu reeffa biraan dabalannu jennee furmaanni isaa nu dhibe reeffa kana nuuf kaa'aa daraadhaanii nu harkaa fuudhaa jennaan. Poolisiin eeshi qoy isin ajjamna jedhee ka'ee ol seenanii daqiiqaa 40 ol dhaabbanne irraa achi tilmaamaan namni gadi ba'ee abbaa kanaa nuun jechuu didee eenyu akka bilbilee eenyu akka fidaa jedhee ani hin beeku Galaanaadha bilbilamee Galaanaamuu ibseera waan na ta'eef Finfinnee dhufne galma aadaa seessisne ani gibbii galma aadaa fuulduratti ka'ee jedhamu sin agarre seeruma qabeessaa seenne galma aadaa keessa galma aadaa seennee akkuma seennee nunis konkolaataa keessaa buunee namoonni gaafas achi turanis bo'aa ture injiinar Taakkalaa Uumaa